obboleessa kottaa waa hima waaqayyo barana odii tara erga jedheen itti haasa'an Jacob paradina masya amen jedhadha waaqayyo odii tara erga jedhame singalle waaqayyo barana odii tara erga jedhe egaa gara saganatti deebi'a santi booddee deebina egaa wa yeroo dhumaa kana irratti erga dhufa ta'e waaqayyo maal godha waaqayyo yeroo dhumaatti gaafa dhufu isuma sin beektan galmee galagalchama amen ageesseta galmee maal godhan jedhe waaqayyo galmee kee galagalcha amen jedhe ageesseta nama sibira jiru mee dudda isaa keessa qampur godhinaa dhayti waaqayyo galmee kee galagalcha jedhi ay maqaa yesuusin dhayti waaqayyo galmee kee galagalcha jedhi dubbii galagalcha waaqayyo guyyaa dhumaatti amen yeroo dhumaatti yeroo dhumaatti egaa sagalee masajal qabale argine irratti waaqayyo Haman Mardokai qofa balleessuuf hin taane saba isaa balleessuudhaaf biyya 127 xalaa barreessu iyyuu malee ati qoommatuma waajjira tokko keessaati xalaan tokko sirratti barreeffameeti fuulli kun dhiita'ee diriiree lafa sigaa waa'ee dhimma nama kanaaf garuu biyya 127 xalaan barreeffame ageesseta biyya 127 xalaan ga'e diinni Yihuudoota yeroo isaan dhibbi Yihuudoota irratti moonira guyyaa dhumaati amma yaadame ji'a 10 guyyaa 13 sadhumaa eegaa jiru labsichatu raawwata jedhame biyya 127 xalaa gane ga'e kana waaqayyo amma yoom funaan yoom shaara waaqayyo yoom amma xalaan kun hundumtu biyya 127 ga'a okay waaqayyo gaafuma sana guyyaama sanatti mee guyyaama sanatti jedhame guyyaatti hin jijjiirremu waaqayyo guyyaa 14ffaan goonemu waaqayyo gaafuma sana gaafa guyyaa 13ffaa gaafa isaanitti diinonni Yihuudootaa pantisooma diinonni Yihuudootaa irratti isaan irratti humna arganna gaafuma isaan jedhan era dhaggeeffadhu waan sitti maqaa sarka kee rabatina masya amen hallelujah amen ila gaafuma diinni kee labsii baase waaqayyo labsii diiga amen guyyaa kan biraan barbaachisuu hin taane amen gaafuma diinni kee labsii badiisaa sirratti labsee waaqayyo labsii sana sirraa deema waaqayyo dubbii galagalcha okay macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 8 kaasaa dubbifadha waaqayyo waa godhe lafa kanatti beela guddaatu biyya Samaariyaatti ta'e beelli guddaan ta'e kuni waa'ee dhimma beela sanaan dubbata miti amma waaqayyo bara beelaan irraa dabarsaa jira waan ta'eef waa isaan haasa'u by the way ji'oota 3 booddee waaqayyo biyya keenya irratti waan gurguddaa godhamee jedhi fudhadhu amen ji'a 3 booddee waa'ee beelaan haasa'u singalle raajiidhaan inni haasa'aa jiru beetii kaatii apparatina machangwa hallelujah amen singalle inni haasa'aa jiru raajii isa kan waaqarraatiin jedhan hallelujah ji'a 3 booddee biyyi kee waa'ee beelaan haasa'uun jedhe amen
haasoo ni dire daasi taanqal maqaan waaqayyo bara baraan eebbifama lafa kanatti garuu waa'ee dhimma beelaa sana naasaa miti yan waaqayyo waa'ee beela sana borganama jedhe sagalee ergira waaqayyo mee borganama jedhame borganama jedhe waaqayyo sagalee borganama waan isin keessa jirtan hundumtuu kuni hin jijjiirama jedhe waaqayyo Vayo soya tana jena makroba galabadimia. Amen. Borganama halli sin keessa jirtan kun completely jijjiirama jedhe. Amen. Mee waan sittima. Hallelujah. Kasme harka kechoon waaqayyotti. Ela waaqayyo borganama namoota 27 Zepira tina machana makraba galabadinia. Hallelujah. Yoo asiif hin ta'u ta'e saganatti maan hangana manatti. Faratina machana makraba galabadinia. Namoota kanaaf waaqayyo borsheenaan jijjiiranaan jedha. Amen. Hallelujah. Waaqayyo borganama ennaan boruma ganama godha. Asi bakka dhumaadha. Akka jedhe boleessa koo afur taaffaseetu gaaf tokko. Abbe waaqayyo akkas siin jedhanaan hin ta'e innume wadiya hallelujah sababni sama cabe qulqulluun akkas jedhe waaqayyo waaqaaf lafa uume wadiya me wadiya jedhame Wadiya. jaatu kaappasan tora dinia waaqayyo dhimma kee irratti kataaf jedhee dhufeera dubbiin kee jijjiirama. Amen. Waaqode waaqayyo lafa nama dubbise kanatti sagalee erge galgala ganama waaqodhuudha. Erga sagalee sana erge booddee waaqayyo lafa iji namaa hin jirre dhaqe. Ageesse lafa iji namaa hin jirre lafa iji moototaa hin jirre. Hin dhaqe waaqayyo caakkaa dhaqe waaqayyo. Warra aadaan gad, warra sabni gad, warra seenaan gad, warra sabni isaanii qomoo isaanii keessaa isaan baase bira dhaqe waaqayyo barana waa'ee dhimma kee hojjechuudhaaf mana mootii dhaquu isaan barbaachisu. Dhaggeeffadhu mana mootii dhaqa miti warra gad deebi'oo warra namaan tuffataman warra saba keessaa ba'anii ta'an isaan bira dhaqeetu baay'ee na dhiba. Jarri suni lamxoonni arfan suni maal godhanii kaan seetan qooda asitti dhumnu qooda as teenyee dhumnu sabuma keenyatti gadi buune beelli qooda asitti nu ajjeesu isaanumti dhagaan dhaanii nu ajjeesan jedhaniitu gara sabaatti gadi bu'u ka'an. Gaafa isaan gara sabaatti gadi deemanii ka'an akka tasaa egaa nama gidduudha saba gidduudha ba'anii taa'u waan ta'eef saba gidduudha ba'anii taa'u waan ta'eef waan karaa hamma isaan saba isaanii bira ga'anii fi isaan gidduu waan jiru hin beekan sabarraa adda ba'anii taa'u. Lakkaa saba isaanii bisaaf gidduu loltoota Samaariyaatu jira. Loltootatu jira. Dunkaana dhaabbatanii jiru achi. Dunkaana sana keessa immoo meeshaa waraanaa duwwaa miti. Qabeenyaa gurguddaa baatanii achi taa'u. Biyya Sooriyaa dhaqanii booji'uudhaaf ka'anii waan ta'eef. Qabeenyaa baatanii, warqee baatanii, meetii baatanii achi taa'u. Soora baatanii achi taa'u dunkaana isaanii keessa. Waaqayyo gawaa godhe. Jarattiin kun silaa jarri kun karaarra nuu jiru jedhanii ka'an du'aaf ka'an sabnumti keenya reebee nu ajjeesu beelli qoodaa sitti nu fitu jedhanii ka'an. Waaqayyo garuu dubbii jijjiire. Waaqayyo dubbii jijjiiren jedhe. Warra gara du'aatti deeman kana isaaniifu
sabaabiyyuu akka isaan soorataan godhe. Dingata utuma deemanii Waaqayyo waa godhe. Kottee nama afurii የሰማይ ሰረገላ አስመሰለው እግዚአብሔር። ኮቴ ነማ አፉሪ ቴምሰ ነማ አፉሪ ዋቀዮ ሎልቶታ ዋቀራ ፈቀስ ጉረዲናቱ ዋቀገ ሜዋን ስቲ ማርከ ከውን ካፈት ዮሲቲ ቶሌ ዋቀዮ ጉረዲና ከከሳ አካቲ ሞተ ካኤራ Timotu Waaqayyo gurra sammudina keeti keessa kaaya. Amen. Diinuma sana tokkas jedhe baay'isee akka jedhani dhumneedhani banneerraadhani siigaleeraa isi mee gurbaasi bira rutti ayi siigaleeraa isi naani maqaa Yesuusiin siif hagan. Amen. Amen jedhe. Amen. Amen jedhe. Amen. Amen jedhe. Amen. Jarri kun gaafa seenkaatee achi gad deemtu diinotumatu waa jedhe. Diinatu waa jedhe. Diina waa jedhe hin jedhe. Barana waa'ee kee diinuma kee taasaame jedhe. Amen. Warri lamxoonni kun akkas godhani jarri kuni akkas godhan ofii isaanii dhaqanii hin guurratan eebba guurrataniitu akka jedhan yoonuun jedhanii hin bullu jedhanii baay'ee yoonuun as bulleedhan Waaqayyo waaqarraa eekkamsa isaa waan nurratti gadi buuf jedhan Agne saba keenyatti himna. Namni dubbii isaa galagale ofittoo miti. Ofittoo jedhame. Ofittoo. Bagan jedhe maal ofittoo? Ofittoo miti jedhame. Itti miiksoo si duraatti. Halleluuyaa. Amen. Duun ofittoo miti. Bageetaa ba'Yesuus. Warra karaa walitti bana. Warra daandii walitti saaba. Malee warra karaa walitti cufu miti. Akkasiire halleluuyaa. Jarattiin kun dubbii isaanii qofni galagalee achitti na. Ishoo Waaqayyo dubbii keessi fagalagalchuu. Dhimma kee Waaqayyo agalagalchuu jedhe. Erga dubbii isaanii galagalee booddee dhaqanii gara sabaatti ba'an. Lammaffaa
yeroo nuti dhumeera jennutti Waaqayyo maaliin nu dinqisiifachiisa yoo jenne sagalee erga Waaqayyo. Meegani qabee man dubbadha tole. Sagalee nama dhaab የሚያቆም ቃል ከነማ ጅራችስ የሚያኖር ቃል ከንጅሬኛ ነማ ፈይስ የሚያድን ቃል እግዚአብሔር ይልካል። Waaqayyo nama dinqisiifachuudhaaf barbaada. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Waaqayyo akkas godhe hojii ergamootaa 27 yoo dubbistan Phaawulos gaafa karaa sanarra deemanii bubbee hamaan irratti ka'e. Egaa waan godhan hundumaa godhaniiru hin jedhe silas nitti meera. Akka tasaa nama taa'ee du'a eeggatu, nama taa'ee badiisa eegu, karaa booddee ifa biiftuu urjii in arginu nama jedhutti galgalaan galgaleeffatee Waaqayyo sagalee fudhatee isaan bira. Amen. Mee ameen jedhe. Amen. Sagalee sirraan dhibamin. Amen. Sagalee fudhatee bira dhaqe. Sagalee inni fudhatee bira dhaqe sanatu na dhibanaan. Inni sagalee akkamiiti? Nama abdii kutatee taa'u, nama du'ee, nama namni kun hundumtuu innuma jedhee caccaba markabaa eegu bira sagalee abdii fudhatee dhaqe. Akkas jedha sagalichi. Akka eege borga nama du'a eegutti an waa'ee borga namaa naasaa'edha. Mee ameen jedha. Waa'ee borga namaa kee naasaa'edhaan jedhe. Borga nama atumti kun mootii Roomaa duratti waan dhiyaattuuf dhageesseedhaati. Nama ganama mootii Roomaa duratti dhiyaatu bubbeen rakkise. Nama ganama mootii Roomaa fuula dura dhaabatu bubbee hamaan itti marsa. Imam fixa sagalee kana. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Nama akkasitti bubbeen utuu bubbisu galgaleeffatee ergamaan Waaqayyo gara isaa dhaqe. Maayin Hallelujah. Nama akkasii bira sagalee fudhatee dhaqe Waaqayyo. Sana duwwaa miti. Seera ba'uu macaafa seenaa bara 21 irraa akkas jedha sagaleen Waaqayyo. Yeroo nuti hunkuramnetti Waaqayyo sagalee nuuf erge. Macaafa faarfannaa 7:20 irraa dubbii isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaas isaan baase. Waaqayyo si dinqisiifachiisa barana sagalee isaa ergee. Isa sadaffaa ayizwaachuu qaatam fixe. Namni bara si'anaa dubbii Waaqayyo baay'ee taa'ee dhaggeeffachuun isaa itti ulfaata. Teessuma kanatu hin taa'u dubbii Waaqayyo jala. Waaqayyo isaa gargaaru malee. Karaa nuti eegnu dhiisee Waaqayyo yeroo dhumaatti gaafa nu dinqisiifachuu barbaadu karaa ofii isaatii kataf jedheetu mul'ata. Karaa eegdutuu hin ta'in karaa ofii isaatii karaa addaa utuuti karaa obboleessaa hedduu Waaqayyo karaa ormaa dhufa. Utuuti karaa obboleestii hedduu Waaqayyo karaa dhabanaa dhufa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14:22 yoo dubbifattan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaf tokko bartoonni utuu isaan markabarra ta'anii galaanarra deemaniitu ekeraa fakkaatee gara isaanii dhaqe. Isaan gaafa ilaalan inni ekeraa fakkaata. Garuu inni ekeraa miti. Hinnaani jedha dubbiin Waaqayyoo. Hinnaani ergamoon naanii utuu isaan jiranii itti hiiqeetu ekeraadhaan sunutuun isaan jedhanii noo lakkisaa innoo ana. Inni innoo ana jedhee irraa bareedu sun mana kee dhufu ameen jedhe. Lakkisaanii ekeraanii ana innoo ana qo'aa jedhe.
Luqaas boqonnaa 5 irratti gaaf tokko akkas godhe. Yesuus ganameeffatee yeroo isaatti utuu hin ta'in yeroo dabarsee gara Phexros faana halkan guutuu isaan qurxummii barbaada. Yeroo dabarsee dhaqe Yesuus immoo yeroo isaanitti eeganitti yeroo isaanitti qurxummii argachuu danda'anitti dhaqanitti ganameeffatee gara isaanii dhaqe. Anaan baay'ee kan na dhibu lafa kanatti Yesuus qurxummii waa'ee dhimma qurxummiif laga sana dhaqe miti baay'ee. Warra qurxummii barbaaduuf baranayyuu kenna Yesuus. In kenna guutee bahe garuu qurxummii sana baatanii wajjin hafuudha malee rakkina. Yesuus inni isaanii guddaan inni laga sana dhaqeef dhimma Simooniif. Waaqayyo dhimma keef gara kee dhufu barata. Waa'ee dhimma eebbaa tokko waa tokko dubbachuudhaaf isarratti qophaa'een ture. No. Waaqayyo dubbii na jijjiirsisnaan isa kana dubbadha. Waan isinitti hima waa'ee dhimma eebbaa hin yaadda'inaa. Hin dhiphatinaa. Bara biyyi Itoophiyaa waa'ee dhimma eebbaa dhiphattu darbaa jira. Dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Darbaa jiran jedhanii maqaa Yesuusiin. Ameen. Waa'ee biddeenii yeroo tokko anaan baay'ee na dhiba. Waaqayyo hin kenna. Sattamii kenna ree Waaqayyo. Anaanuu Waaqayyo mana kiraayii keessan teessu jedhee anaafuu mana kenneera. Ma kenna. Waaqayyo sinii bakka dhoobeen jedhu. Ameen. 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 Anaan baay'ee kan na dhibu. Mee namoonni mana kiraayii keessa jiraatan harka keessan ol qabaa. Ani ni ilaalu. Ilaalu. Boodee immoo nu ilaaleetu mana sii kenna nuun jedhee nutti raajiraan jedhu. Jedhu malee. Deeffataan gaa. Mee waan sitti hima waa'ee mana kiraayii. Waa beektaa? Mana ijji namaa hin argine akkasitti ijaaramee jiru beektaa? Beektaa hin jedhu. Naannoodduyi. Mana ijji namaa hin argine akkasiif ijaaramee jiru beektaa hin jedhu. Eeyyee. Isayyuu muka tortoraa kana qorqorroo bal'atee ibiddaan baddu kanaan siif ijaarame seeqee. Hallelujah. Amen. Manni siif ijaaramee jira waaqarraa. Mee ameen jedhu. Amen. Elaa waan sitti mana dhaggeeffadhu. Mee namni konkolaataa qaba. Namni baajaaji qabu. Waan sitti mana dhaggeeffadhu. Waaqayyo konkolaataas yoo ta'e manas yoo ta'e hin kenna Waaqayyo. Amma waa'ee isaanaa isaa miti yaa. Waa'ee mana isa waaqarraa sitti haasa'amee jalatti. Elaa waan sitti hima biyya lafaa kanarraa obboleessas qabaadha, obboleettis qabaadha, abbaas qabaadha, haadhas qabaadha, abis qixxeen kee as hin jiran. Siigalle hiriyyaan kee as hin jiran hin jedhan. Obboloonni kee as jiru miti. Beektaati isa kana. Obboloonni kee ergamoota waaqarraati. Maayidha beektuu macaafi qulqulluun biyya waaqarraa keessaa ifa isa biiftuu nuti arginu kanatu ifa miti. Paaster Saamiitu anaaf ibsa. Ani immoo isaaf hin ibsa. Dhageessee taatu ifa walii ibsaa jiraatta gaa. Namni maqaan isaa Saamii jedhamu hin jiru.
hundumtuu badaadha. Egaa erga mana akkasii qabda ta'e maali nan badeeyo? Maali? Erga mana akkasii qabda ta'e, erga hiriyoonni kee waaqarra jiru ta'e, erga obboloonni kee waaqarra jiru ta'e, manni kee erga Yerusaalem ishee haaraadha ta'eeti waa'een mana isa biyya lafaa kanarraa sin dhibin. Akka jedhe sagaleen Waaqayyoo isaan kun hundumti isaanii jedhe itti dabalame. ለተጨማሪው ጉዳይ ተጨማሪ ለሚጨመርልን ጉዳይ ዋናውን ትተን እናብዳለን። አቦ እግዚአብሔር ይፈውሰን። አሜን። ዋቀዮ ነው አፈይሶ አሜንጀት ዋቀዮ ዮ በርባችስ ሞሲከን ማይዳ ጉርባውን ሞይት እንተሊቶ ኮቴሴ በገንጀት ማንከ ዋቀር አማ ዩሲፈከን ማንከ ዋቀረየ Yerusaalem ishee haaraadha manni kee. Egaa Waaqayyo karaatti yaadne dhufu. Mana sii kennuu yoo barbaades karaatti yaadne dhufu. Intalan akkas jettu teessee Waaqayyo sii kenna. Ji'a ja'a gidduutti mana bitattaa hin dhuftaa sitti dhugaa ba'i. Waan nama dubbadhe kottuuti haasa'i. Ameen jedhaafi. Rakkinaan qabu jabaadha Yesuus. Ameen jedhadhaa. Waaqayyo yeroo dhumaat gaafa si dinqisiifachiisuu barbaadu fayyisuu isaa erga. Isa kana dubbadhee Waaqayyoon kadhanna. Fayyisuu isaa erga Waaqayyo. Baay'ee kan nama dhibu waa'ee macaafa Iyyoobii ilaalla walii wajjin. Iyyoobii boqonnaa tokko amma 41tti utuu hin jiru ta'eeti iji koo fayyisuu kee arge isa jedhu argutu. Sanan argutu. Boqonnaa tokko kaasee amma 41tti gaaf tokko waama jaallate dubbata Waaqayyo. Waaqayyotu saafalma malee waama barbaade jedhe. Gaaf tokko Waaqayyo akkasitti hin jedhe. Atoo lafa kanaan cinnala dhufe. Atoo umuriin kee bubbuleeraatti jedhe Iyyoobiin. Atoo waan hundumaa beektaatti jedhe. Garuu gara dhumaan Waaqayyo Iyyoobitti fayyisuusaa isa humnaan gaafa inni argisiisu. Waan hundumaa dachaa godhee gaafa inni deebisu. Dur jedhe Iyyoob. Fagootti waa'ee kee dhaga'ee ture. Arrabuma waan baay'ee Waaqayyo irratti dubbatetu gaafa Waaqayyo dhuma irratti dinqisiifachiisuu dhufu Waaquma sana deebisee tajaajila. Namoonni Waaqayyo irratti waan garaagaraa dubbattan yoo jiraattan Waaqayyo fayyisuu isaan si dinqisiifachuuf mana kee dhufe. Ameen. Afaan lama si dubbachiisa Waaqayyo akkayyoo. Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu ani beeka jedhe dhuma irratti. Akeeka keessa karaa tabbisuu kan danda'u hin jiru. Kaleessa akka jechaan turre gaafa fayyisuun Waaqayyoo mana isaa lixuuf jireenya isaa keessa lixu Waaqayyo akkas jedha. Gaafa fayyisuun Waaqayyoo jireenya isaa haaressu Waaqayyoodhaan akkas jedha. Sin argee akeeka kee karaatti kan hambisu tokkoyyuu hin jiru. Isa dhumaa hojii argamoota boqonnaa 28 lakkoofsa 1-6 yoo ilaaltan immoo Phaawulos akkuma itti dubbatame ce'an akkuma jedhame ta'e dubbii ce'anii gaafa isaan gara laga qarqara biyya Malaaqiyaa jedhamtu lafa isaan gaafa isaan achi ga'an namoonni naannoo sana jiran hinoo aniif jedha macaafi qulqulluun. Waaqayyo nama siniif hawwu siniif haa kennu. Hinoo aniif aizaachuu daqiiqaa baay'ee fudhanne. Hinoo aniif ho'anii fi ibidda bobeessaniitu eegani. Namoonni kun qorra keessa turan galaana walakkaa turan waan ta'eef. Gaafa isaan ibidda bobeessanii eeganii Phaawulos kuni
akka yaada mataa kootiitiin nama dubbadhu kun inariifata fakkaata. Maaltu amma sarakkise jarroo bobeessanii fiiru maaltu qoraan keessa harka kaa'u sagashe bobaa fiiroo ittan dabala jedheetu qoraan keessa harka gaafanii dhaqee kaa'u maaltu ta'e qabachaaf injiruu isa biwaaqayyoo bofatu ciniine gaafa bofni isa ciniinu sabni naannoo sana jiru nami